Bareedaadha. Sirboota meeqa akka inni hojjete immoo naa gaafadhu kun. Gaafataa ture. Sirboota hobatti haniin hojjete. Hobaa keettee. Leelloo fa'aa. Singilii lakka gaafaa. Baay'ee fa'aa. Ni jiran jecha gama haaniin immoo aboo Oromiyaa malee aboo. Kun amma dhuunfaa keetiin kan hojjete warreen malakkaa jirti. Toofteerte sayyuu egaa. Gabrummaan nuuf gayaa hiiboo. Jiru kabiris. Numa jiran Hagan qaba. Kana keessa kilippii meeqatti hojjette? Barri kan kilippii ta'eera waan ta'eef quban qabu hojja namni baay'ee yoo ta'e. Kan kilippiin itti hojjetame baay'ee faadha. Kaan immoo eegalliitti illee osoo hin hojjetiin akkasumatti immoo gadhiifamillee ni jiran. Singilii fan ammaan tana wanni hin qaban. Kilippiin qaba. Singilii kanarratti. Singilii. Singilii irratti ani immoo waan si gaafadhu qabaa jiru. Aguma si argachuuf eega malee. Singilii kana amma namni birallee kilippii itti hojjetee beekama sirbi singilii lakka ga'e. Kan kee immoo oodiyoodhaan yuutuub irratti argaan ture. Sirba baay'ee bareedaadha kilippii ittiin hojjenne malee. Inni immoo 2 years ago dha yuutuub irratti waggaa 2 dura akkas jedha. Inumayyuu singilii laqqaqaa isaa amma arginu kanaan dura jechaadha yeroo inni ba'e. Yaanni isaa tokkuma situ kenneef moo singilii laqqaqaa isa boodaa kanaan tokko moo gargari? Tokko miti yaanni isaa. Garagara. Garuu illee hedduu ariifa hojjete inni illee. Bareeda hojjete. Akka gaariitti. Komeedii bareeda. Mee kan keessa walaloo guutuu isaa takkaa jedhamee daawwattoota. Yeedalullee nafu. Walaloo isaa. Baay'ee waan jaallatu walaloo achi keessa. Tamaaree timirtii tamaaree dipilooma digirii saqqalee dalagaan hin jiru qabalee. Qabalee. Wanni dha sirbichi karakterri inni ibsu hayyicha tokko jira nama barate isa amma beefi isa kan kemee garaagarummaa jiru hedduu namaan dinqisiifadhuutu barreesse immoo walaloo isa kana isa asaffaa jedhanii haa raasee fa'aa walooma fa'aa haa barreesse jechaadha. Na hedduu cimaadha akkaataan inni ittiin ibse karakteriin suni namtichi hayyichi barate suni bakka maal keessa jira siinaa jiru addunyaa farshoo keessa galee qaruuraa keessa nama fudhateetiin hin ta'u beektaa. Nama barate? Nama akka malee baratee jira. Qaruuraa keessatti dhokatee jira. Silaa beek nama yaa muka beekan qorsan se'anii akka waan jedhanii lafa gatanii faallee natti fakkaata jidduun gaafa yaadu karakterisa. Inna isaadha hawaan san addunyaa san keessa jiru. Inna achi gubbattuu sirba san irratti akka nama machaayettidha. Hojjenne yaadicha immoo yeedaloo gaafa hojjennu ana afaan dawalamitti hojiin hojjete na gatteenne anti karakterii kan akkanatti ibsine waan jedhu waliin mari'annee maatiin ijoolleetu jira. Mee ammoo tokko kilippii itti hojjette sirba kana tokko jedhinaa jalqabanii akshini hojii hojjedhu naan jette qofa naa wayyaa. Waan akka dhugaa nutti mul'isi lakki. Ana sirba jalqabu ati chirra olle. Gaanzaaloo. Ganzabo. Hulara dhaabbateetiin mana dadhabu jira biyya kan maantana inni. Ganzaboon kun istiidiyoo qaba. Cinaa isaanii jira. Innaa waan kana itti machuu dhufe inni. Namichi kun namichi barate sana. Namichi barate kun machaa'ee gad dhufe. Ganzaboo akkuma reefu si jedhamu artistiin weellisaan afaan uummataati. Waan inni irraa dubbachuu barbaachisaa si kan. Gudi eedeetiin hin beektaanii lolee jira. Ulaan banamee fi achi. Waan inni keessa jiru kan agartee addunyaan inni haasa'aatiin hin deemu kan karakterii saniidha bakka guutumaan guutuutti balbala barsiise sanboota gaa nuti waan inni jechuu barbaachisan afaan uummataatti siin hin jenne jireenyi san keessa jiraachaa hin jiru. An akka kophaatti jechaadha. Si galaan garuu jechaadha jiruun hawaasaa keenyaa immoo
maaliif jennaani duutii biyya wajjiniidha. Ati Waan jirru keessa wajjin jirra. Yeroo hojii qofa bayoo jette Hin ta'u. Ooma tokko qofa namatti himta jechuudha. Artistiin immoo jiru nama kana hunda Mana kiyya keessaa dubbata. Dhugaadha. Maaliif jennaan? Ganzaboo dhoofte gaa itti fufi. Gaazexaawwan itti seeree bara. Filiippii hojjetan irra. Nu keessarraa teenyee kaanii seenna. Gaazexaawwan. Ayi gubi jedhaa beektaa dhaabate inni olaanaa. Nuti immoo maal ta'edha maanta silaa'u irra hedduu weellistoota Oromoo kana jalatti. Inni gad dhufee waan ofii barbaadu kana singilii naqaa jedhee tiliin itti iyyanne mucaa kanatti. Singilaa singilii naqaa shaayiboo akkana moo Ana singili laga haji mali adunyaan kun karakterii sanidha beekamaan tan. Akka na oromsiistu addunyaa jechaan ni xiqqashoo beekta aayidiyaan isaatis konseptiin hojiin inni hojjetullee xiqqashoo ni ulfaatan. Aayidiyaa kana hundayyuu isatu waan akkana bakka addunyaa kana keessa nama jiru kana. Ini mu amata dheeraa dura nama dheeraa keessa taa'ee barreesse waan sana. Inna karakteruma akkasiitiin jechaan jechoota biraallee ta'u karakterii akkasii argeetanii inni nama dheeraa san keessa taa'ee niin barreessanii. Achi hin deema beekta. Hai sukkaara daaboo zayitii jaamboo jireenya kira liqii makara jechaatti hin deemanii. Isi isatu fi naasaa deeman. Sigala selfie baay'ee jalatti gattaa'e selfie ka'e Facebook irra poostuu fi kaa'e kaayisa cinaa jirullee immoo kaayisa daran gubatee jira poostii kaa'edhaan ni beekamu. Mallaqa. Singilii laqqaqaa yerootu walaloo kana qaba jechaadha. Otoo kilippii itti hojjedhe yaadni isaa kana turee jedha. Nama hayyuu sila biyyaaf ta'utu qaruuraa keessatti haalli galchee qaruuraa keessatti of dhoksee hayyuu jiraatu bifa kanaan hojjetamee hojjechuuf yaadachaadha. Waan yeroon irra hin dabarre hojii bareedaatu oodiyoodhaan yuutuubii irra taa'aatiin jira jechaadha. Yeroo gabaabatti sirraa eegna kana. Dhugaa dubbachuudhaaf. Qophaa'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf reef dandeettiiwwan ati hin qaba jettee keettee keessa aktingin hin jiru. Na aktingii sosotti dabalate. Kanarratti ilaalaa ture. Yoo inni hojjechuu dide akka hojjechiistan. Produusaroonni warroonni fiilmii hojjetan dhufanii osoo dubbisanii bareeda natti fakkaata. Hojjechuu jira. Dhaabbata garagaraa jira biyya keenya keessa ammaan tana ijoolleen jajjaboon ni jira. Dhugaadha. Mala entertainment barriikoo vision alee hedduutu jira ammaan tana. Na isaanis hedduun hojjechuu qabani. Baay'ee bareeda. Ani immoo akkuma isin jedhe sagalee kee waan baay'ee jaalladhuuf sirba keetiin alamii sirba nama tokko osoo naaf sirbite. Mitiire nama sirbu waamanii har'a isa sirbisiisuu baachuun hin ta'u. Ayyee mirga keeti. Ni sirba tokko. Egaa ol galfattee akka barbaadde godhe. Takkaa keessummaa dhufti. Addunyaa wayiwaata bochee mimal garata sosohiin hirkata jireenya jirootu akkatti jiraattu ati waan walaaltu hammamillee taatu jireenya jirootu akkatti jiraattu ati waan walaaltu. Sigee. Nagee jira hedduu galatoomii jibooko. Agasitti asumni kan walaloo barreeffattee waa meeqa yoo. Yaadaloo meeqan baasamu. Kanaafuu fuulduratti jiboon maal amma yaadni kee maalirra jirta amman tana fuulduraatti yoo. Dhiyootti hojii tokko hojjechuu jira. Inshallah. Dhimma ta'e biraan ga'uun jira. Maal jetti? Sirba keente tokko. Amma hojjechuu jira fiituutti hin jirre. Ani singilii laga qaba. Singilii yaalaa dhiyeessaa jecha. Siifan mara. Arga tokko yoo. Rakkoo yoo kun wayatama? Rakkoo qabu. Rakkoo qabu. Mee waan xiqqoo suuraan hojjette. Holla cafandee
Dagara male birken dungong be sichi numale. Jadi dia update sih nunggu. Nanda kawan. Bari ada ama sirba ke tokkun wa firi amalle. Sirba Kan sibirangal. hibo mata birangal. Ibu. Ya. Bisa sih, by the way, wani siswa tu na barres. Hibo sangi se. Itu cuma ada. Buka ka bola don sa. Akamale. Mare yo wandi Musika mo David Adesa tu itu jadi. Ye, bari da maga yo wani erga aslufte dubachu ati ade nuti asman singafatin jirate akka dubatu heresi kennineti injiru tanan nugama kennan hagan wati kojibo kana studio tasfinne arra nanane sinende yane di fanera atimo to jede yo ki wonna fejire wanje lugaban atimo Iyyin dhugaadha erga jibuun as dhufee erga dabarfachuu barbaaddu si yoo jiraate akkuma jettee sirbaa Rawaanis dhufaa jirta waa'ee isaas wanti xiqqoo jedhiiti haa cufu. Waa'ee isaas yeroo dhiyoo keessatti ammaan tana rabbii already jidduu jirra amma findee jirra jechuu dandeessa inshaallah. Wanni bira kadhabatu asirraa hafee hin jiru. Waan as stuudiyoo. Uummata biyya isin jaaladha. Akkas isinis galatoomaa. Erga jiboo as stuudiyoo keenya dhuftee turtii bareedaa kan waan nufaana taasifteef hedduu galatoomi isin jechuu barbaanna. Hayyee dhangaa dhaafarraa. Isinis galatoomaa. Hayyee dhangaa obeessiin jalqabarratti akkasitti mee raappara fiicharingiidhaan amma soogidda sirbootaaf ta'e ofiillee weellisu walaloolee yayyaalu hin yaala jedhamtire walaloolee yayyaalu yaadaloolee akkasuma waan immoo barraa itti kenname bareecheetiin dhiyeessuu danda'u waan argineerra. Yaa dandeenye osoo hin ta'in ammaa kana saayila isa gaafa filadee dhufu ijoolleen dandeettii qaban hedduu jira si galaami jecha warri dhokate warra sana lachiisuuf malee an dandeettii yaa jechaadha. Carraa dhabuunis ni jira. Pilaas immoo akka danda'an osoo hin beekanis haa ta'u osoo beekanii ni jiran ol lachiisuuf malee saayila kana ijoollee meeqaatamii jiran kan duubaan dhufuu jirtu amma tana istiidiyoo keessa jirtu. Hayyee ijoolleen akkasii bakka jirtan yoo mul'achuu barbaadan nu gama kennan gara televiizyinii OBS'n kun waltajjiin isiniif banaadha isinii jenna asiin mul'adha asiin dubbadha hiree keessanii galatoomatti hodhu. Galatooma. Ani shubbisaan baana seeyyi. Ajajan. Hayyee galatooma jiboo asumaan geggeessineeanii fi sittuun immoo asumaan qophiilee afaan isin beeksisuuf as turraa fayyaa nu ta'e galatooma. Galatooma. Keessa jirru eenyumti meena faahimu mimmaan korobee yaa'ee diite jaamu anoo fardan seeni gangeetti haamee yookaan dhaalataati jedheeni matti baasee magaa bolla kottirirmoon. Hadutti kaate kuno narra kutte komo te akadano. Oh yeah, hibibi malbarri hipo sorgo malbarri chico. Oh yeah, hibibi malbarri hipo sorgo malbarri chico. Yo min barre corredo que keisa oransi que hamtu tahula lisa arke hine kadu tutupam falante ikte kensa teisa mila da galfate lokati nadirta fanakti bante kan
kamne dukanam firomte hayume kanyate kadingara bunte oh yeah hibibi malbari hibo sogo malbari chico sogo malbari chico ulu faya jabse puna intindugo urane kufade jalan namni mugo wanu mafajasan hamata ni galchu kota ajisani bisa madalchu Keisa jiru kami mehahimimu Dimi sadema robun jamu Fira kote seni arati kene gada Nagadom sajadeni nagadom seganda Bakka bardeng gadati Bakin doke fraga Sanati te bisoda Biga ko ganaga Gafa je galafaten Kara ko murate Gacha na ko buse Fakta ko feyate Kaon na shoma Taka na sharingi O mafarong kabdo Farang kabdu kalbi Ufinof sakalte Kakku maturabi Homa farong kabdu Farang kabdu kalbi Aradake anu impeka Kana mumatif kisah keterga Nyartu betaf sidorga Isi tupi morka Vila doka Disa muka Vila domere Muka Eware kame Sabili somo Cileng cabija Rupusa arjomo Tunggo sa batao Rupusang kusane Pa ajira Sodang kamne Jiwa kaif tu Masalah barata Bisa kol-kola Ifa baso kata Jiwa kaif tu Masalah barata Bisa kol-kola Ifa baso kata